dubbadhaa kan jedhanii siiranii inumayyuu namni wayi viizaa siif erganaan jedhee yookaan piroosesii siif jala Yoya Ashamar Kafune Kabajamtota Jalatamtota Hordoftota Madola Media kanneen mana keessan teessanii foddaa Madola Media gara YouTube channel keenyaatiin hordofaa jirtaniif bakka jirtanitti nageenyi jaalala Oromummaa fi obbolummaa isinaadha qabsanii jecha qophii addaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Armaan dura kutaalee adda addaachi qophii dargaggoota irratti fuulleffatee gara foddaa Madola Mediaatiin isin biraan gaa turree jira. Marrigaa warroonni gara YouTube channel keenyaatiin maatii ta'uudhaan nu jajjabeessaa turtanii fi akkasuma yaadota adda addaa kallattilee adda addaatiin nu arjoomaa turtan ammas irra deebinee galatomaa isiniin jedha. Ani qopheessa sagantichaa Falmataa Rooroti kan daawwachaa jirtan immoo gara foddaa Madola Media YouTube channel keenyaatiin warroonni gara Telegiraamaatiin maatii taataniitiin yaadota adda addaa kallattii adda addaatiin yeroo dheeraaf nu barreessaa jirtan sababa Ramadaatiin wal qabatee yaada keessan fuudhee qilleensarra oolchuu hin dandeenye. Of duratti immoo wal duraa duubaan kan isin biraan ga'uta. Eeyyanga akkuma jalqaba irratti isiniif ibsuuf yaaletti dursi addunyaa kana nageenya waan taateef irra deddeebuudhaan Yoya Ashamar Kafune kabajamtootaaf jaalatamtoota jechuudhaan jalqabne. Eeyyanga akkuma beekamu Oromoon akkuma beekamu saba guddaa gaanfa Afrikaa ta'uu qofa osoo hin taane saba guddaa dimokiraasii addunyaa kanaaf arjooma addaa arjoome yeroo addunyaan sirna dimokiraasii kana fayyadamaan turretti addunyaa kanaaf dimokiraasii dhaale keessaa ummanni Oromoo sabni guddaan gaafa Afrikaas tokkodha. Marrigaa nuti sirra deddeebinee kanaaf nagaa isin gaafan amma sirra deddeebinee nageenyi kenna kan jaalalaa kan Oromummaa bakka jirtanitti isinaa qabu jecha qophiin keenyarraa qophii keessooti. Keessoo keenya keessa maaltu jira? Keessoo keenyaan hoo maaltu nu dhaqqabe? Odeessaalee adda addaa kallattiilee adda addaatiin biyyoota adda addaarraa shamarran keenya obboleewwan keenya biyyoota Arabaa gara foddaa Madola Mediaatiin gara Telegiraamaatiinis akkasuma yaadota adda addaa nu dabarsan kan isin biraan geenu ta'a. Waan hundaafuu kan hordofaa jirtan gara Madola Mediaatiin turtii gaarii isiniin jenna. Sagantaan keenya akkuma itti fufee jira. Ani qopheessaa sagantichaa Falmataa Rooroti turtii sa'aatii. Sedor katani lebiya amba gaisati garaya dandagatam tu biti. Eeyyanga deebiin dhufee jira kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota Madola Media kanneen mana keessan teessanii sagantaa hordofaa jirtan qophiin keenyarraa qophii keessoo keenyaati. Akkuma jalqaba irratti isiniif ibsuuf yaaletti irra caalatti kan xiyyeeffatu sagantaan keenyarraa obboleewwan keenya biyyoota Arabaa jiran yookaan immoo biyyoota Eeshiyaa keessa jiran shamarran keenya dargaggoota keenya irratti xiyyeeffachuudhaan qophii keessoo keenyaati. Sagantaa rakkoo keessoo yeroo jennu xiyyeeffannaan keenya marsaalee hawaasummaa irratti xiyyeeffachuudhaan kallattiidhaan kan isin biraan geenu ta'a. Keessaayyuu namoonni hedduun rakkoo keessoo keenyaa hoggaa jennu namoonni hedduun yeroo rakkoo keessaa jennu kallattii adda addaatiin yaada isaanii ibsachuu danda'u. Tarii irra hedduun rakkoo maatii itti fakkaachuu danda'a. Gariin immoo rakkoo dhuunfaa isaanii, gariin immoo rakkoo uumamaa, akkasuma rakkoo namtolchee fi rakkoo siyaasaa, akkasuma rakkoo dinagdee fa'aa itti fakkaachuu danda'a. Eeyyangaa qophiin keessoo keenya har'aa keessaayyuu rakkoolee marsaalee hawaasummaarraan kallattiilee adda addaatiin yeroo ammaa babal'achaa jiranii fi odeeffannoolee adda addaa marsaalee hawaasummaarraa kallattiilee adda addaatiin arganirra dhaabbachuudhaan kan isin biraan geenyudha. Marrigaa akkuma isiniif ibsuuf yaaletti namoonni hedduun kallattiilee adda addaatiin waa'ee rakkoo yoo dubbanne rakkoo dhuunfaa, rakkoo siyaasaa, rakkoo namtolchee, rakkoo uumamaa, akkasuma rakkoo dinagdeetii fi rakkoo maatii qofa itti fakkaachuu danda'a. Rakkoon kallattiilee adda addaatiin gosoota hedduu jira. Isaan keessaa yeroo ammaa kanatti marsaalee hawaasummaa pilaatfoormii sooshaal miidiyaa irratti keessaayyuu wal gowwoomsuu fi akkasuma immoo hawwiin dhala namaa kallattiilee adda addaatiin maal fakkaata kan jiru dhaabbachuudhaan kan isin biraan geenyudha. Turtii gaarii isiniin jedha. Akkuma isiniif ibsuuf yaaletti rakkoo dinagdee yeroo jennu rakkoo kallattii adda addaatiin namni jireenya isaa mo'achuudhaaf rakkoolee adda addaa dhandhamuun dirqama dhala namaati. Addunyaa kanarratti namni hundinuu rakkoo dinagdee kan isa qunnamti tokko illee jiru. Biyyoonni adda addaas kallattiilee adda addaatiin rakkoo dinagdee kanaaf kallattii adda addaatiin yeroo kufan argaa turre akkasuma dandamatanii yeroo kaanis argaa turre jechaadha. Kanaaf rakkoo dinagdee yeroo jennu rakkoolee kallattii adda addaatiin jiru jechuu dandeenya. Eeyyeen kun hundinuu akka rakkootti rakkoo ta'uu danda'an. Kanneen armaan olitti ibse kun kallattii adda addaatiin akka rakkootti rakkoo ta'uu danda'an. Sagantaa keenyarraa garuu kan irratti xiyyeeffatu marsaalee hawaasummaa irratti yeroo ammaa rakkoo keessa keenya jabaa ta'e irratti xiyyeeffachuudhaan kan isin biraan geenyudha. Kanaaf namoonni hedduun rakkoo keessoo yookaan isa kallattii adda addaatiin yaada isaanii kan nu biraan gaan yookaan immoo shamarran keenya obboleewwan keenya biyyoota Arabaa gaafilee hedduu isaan kallattiilee adda addaatiin marsaalee hawaasummaatiin gara Telegiraama keenya akkasuma gara Messengeraa fi
TikTokera keenyaatiin yaadota isaan nu dabarsaa jiran dhaabbachuudhaan qorannoo godhamee dhaabbachuun yeroo ammaa kanatti maaltu heddummachaa jira qalbiin dargaggoota keenyaa biyyoota Arabaa keessa jiran shamarran keenya biyyoota Arabaa keessa jiran maal fakkaata kan jiru dhaabbachuudhaan kallattiidhaan si'aayinaan odeeffannoo adda addaa fi mudannoolee adda addaa kallattiilee adda addaatiin yeroo ammaa kana deddeemaa jiran irra dhaabbachuun kan isin biraan geenyudha. Kanumaafu yeroo ammaa kanatti marsaalee hawaasummaa irratti akkuma argaa jirrutti shamarran keenya hedduun isaanii haala adda addaa hubannoo dhabiinsarraa gaafileen hawwiin isaanii yaanni isaanii galamitti jira kan jedhu hundi keenya waan argaa jirru jechaadha. Kana hoggaan jedhu akka gorsaatti namoonni hedduun silaa warroota saba biraa yoo ilaalle namoota kallattii adda addaatiin shamarroonni keenya dargaggoonni keenya biyyoota Arabaa jiran akkaataa kallattii kamiin biyya isaanii keessatti diinagdee keessatti hirmaachuu qaban akkasuma mootu ogummaa qabaniin kallattii kamiin diinagdee horachuu danda'an kan jirurratti barnoota adda addaa yeroo kennan karaa saba keenyaatiin immoo injiran illee jechuun dandeenyu parsantii guddaan hinjiran jechuun dandeenya argaan jirru waan ta'eef jechaadha. Kanaaf shamarran hedduu yeroo ammaa kana marsaalee hawaasummaa irratti gaafilee gurguddaa gaafatanii gaafileen isaan gaafatan immoo biyya kam jirtan kan jedhu gaafii tokkoffaadha. Akkasuma immoo viizaa Kaanadaa, viizaa UK, viizaa Jarman, viizaa Europe, USA akkasuma immoo Awustiraaliyaa, Kaanadaa kanneen yeroo hedduu gaggaafatan argaa jirra. Kuni qabxii lammaffaadha. Inni sadaffaan immoo namni wayii viizaa siif erganaan jedhee mallaqa yookaan immoo qarshii narraa fuudheetiin bilbila yeroo an bilbiluuf kaasee beellama natti dheeressa kan jedhus komiileen adda addaa ni mul'ata. Itti aansuudhaan immootu namni gariin shamarran gariin akkasuma dargaggoonni hedduun biyyoota adda addaa keessa jechaadha qarshii ergee fi booda bilbila iyyuu narraan kaasuun bilbila jijjiiratee cufee jira kan jedha yaadota hedduu jira jechaadha. Kanarra dhaabbachuudhaan kallattii adda addaatiin qabxiilee kanarra dhaabbachuun fakkeenyaaf biyya kam jirta kan jedhu gaafii gurguddaa amman tanatti marsaalee hawaasummaa irratti jira. Maaliif ta'ee furmaanni hoo maal kan jedhu sagantaa keenyaa keessatti waan wajjin ilaallu ta'a. Ani immoo qopheessaa sagantichaa akkuma jalqaba irratti isiniif ibsuuf yaaletti qorannoo godhameen yookaan immoo yaada hawaasa hedduu irratti dhaabbachuudhaan marsaalee hawaasummaa qofaan osoo hin taane yaadota hedduu keessaan nu dhaqqabaa jiranii fi yeroo ammaa kanatti namoonni hedduun rakkoo keessoo isaanii ol baasanii dubbachuu dadhabiinsarraa keessaan waan akkasii tunatti dhufee jira waan akkasii rakkadheen jira waan akkasii ammootu namoonni akkasii na godhanii jiran kan jedhu waan baay'ateef bakkoota itti haara baafatan waan dhabeef akka namni irraa waa baratuuf sagantaan keessoo keenyaa torbaanitti qophaa'ee jira. Waan hundaafuu sagantaa keenya irratti qabxii tokkoffaa irratti qabxii lammaffaa irratti qabxii sadaffaa irratti wajjin kanaa so'inu ta'a. Turtii gaarii isiniin jedha beeksisa kanaan booda walitti deebina. Gaafin biyya kam jirta jedhu yeroo hedduu kuni kan garsiisu ammas biyya baqattummaarraa biyyoo biraatti baqachuu kan garsiisudha yookaan immoo biyya sadaffaa barbaadu garsiisaadha. Shamarranis haa ta'u dargaggoonni hedduun yeroo hedduu biyya keessaayis haa ta'u biyya ormaa keessallee kan jiran irra hedduun parsantii hedduun ijoollee biyya Arabaa jiran sababa adda addaatiin haala jireenyaa irraayis ta'uu danda'a haala hubannoo dhabiinsa irraayis ta'a biyya keessumaallee dabalatee jechaadha. Irra hedduun nama eessa jirtanii biyya kam jirtan jechuu gaafata jechaadha. Kuni maal mul'isa? Abdii dhabiinsa biyya ofii irratti hojjedheen of jijjiiraa biyya kiyya keessatti hamma danda'ameen waan xiqqoo qabu kana jabeeffadhee waan xiqqoo qabu kanaan hojjedhee of jijjiira jechuu yaadni sun harkaa baduu isaa agarsiisa jechaadha. Yaadota kana immoo akkamitti furmaata ta'uu qaba kan jedhus waa wajjin ilaalluudha jechaadha. Yeroo hedduu shamarran hedduun namoota Awurooppaa jiran yookaan Awustiraaliyaa jiran yookaan Kaanadaa jiran kallattiilee adda addaatiin haala ittiin biyya san deemuu barbaadan yeroo hedduu gaafileen ka'an jechaadha. Kuni kan garsiisu yeroo hedduu hirkattummaa agarsiisa jechaadha. Hirkattummaa caalallee haalota adda addaatiin irra hedduun rakkoo adda addaatiin ta'uu danda'a. Irra hedduun hubannoo dhabuu ta'uu irraa danda'a. Yeroo ammaatti immoo biyyoonni isin gaafachaa jirtan kun maal keessa jira? Quba qabdanii maaltu deemamaa jira kan jedhamutu hubannoon kennamaa jiru tokko illee jiru jechaadha. Itti gaafatamummaan namoota biyyoota sanii jiran hoo dhaloota kanaaf information gahaa irraa kennuu irratti hubannoo biyya saniif ilaalcha biyya saniif qaban irratti yaanni akkamii akka kennamuu qabu irratti hanqinoonni gurguddaan jira jechaadha. Kanaaf dhaloonni har'aa kun hedduun isaanii burjaajee rakkoo ammana hin jedhamneef rakkoo ammana hin jedhamne keessatti yeroo kufan argaa jirra jechaadha. Kun immoo rakkoo akka waloo keenyaatti waan taateef obboleewwan keenya waan taateef maatii keenya waan taateef obboleewwan qofaa miti dirqamas waan qabnuuf namuutu kallattii argameen yaadota rakkoo keessoo kana ol baafne dubbanne har'a namni biraa miidhamuu danda'a bordhaloonni biraa akka miidhamneef kallattii kaa'ame kanarra dhaabbachuudhaan qaawwasan hamma danda'amne cufuu danda'uu qabna jechaadha.
kanaaf biyya kam jirta kan jedhu kun biyya baqattummaa tokkoffaa fakkeenyaaf yoo Saudi Arabiyaan jiraadde ammas biyya baqattummaa Kanaadaa deemuudhaaf mallaqa guddaan investigatee umrii kiyya waggaa hedduu biyya ormaatti dabarsee bultiin ijaaranne biyya san raayis deeme biyya biraatti baqattummaa deemaa jirachaan kanaaf biyyi deemaa jiru sunoo biyya akkamiiti kan jedhu itti yaaduu danda'u qabna information warri namaa kennu sunoo information haqummaa irratti hundaa'e kennaa jirra biyyi ormaa namoota akkamii barbaadde investimentii akkamii barbaadde namoota beekumsa qaban namoota taalantii adda addaa qaban diiviidhaan haa ta'u yeroo ammaa kanatti ulaagaan biyyoon hedduun itti nama barbaadan hojii ogummaatiin sanuyyuu kallattii scholarshipiti yoo ta'e jechaadha kana bareechinee walitti danda'u qabna kanaaf obboleeyyan keenya biyyoota adda addaa jirtan biyyoota arabaa keessa jirtan hojii keessan jabeeffachuu qabdan hojii keessan irratti xiyyeeffachuu qabdan biyya keessanitti gaafa galtanis haa ta'u ammas haa ta'u kallattii kamiin karoora yookaan mul'ata viijin isa jedhamu san kaawwachuun dirqama jechaadha kanaaf rakkoon kun heddummaatee jira gaafiileen akkasii kun yeroodhaa yerootti akka hir'ataniif hubannoo yaadaa irra dhaabbannee dubbachuu danda'u qabna jechaadha viizaa Kanaadaa viizaa UK viizaa Europe walumaa galatti viizaa Euroopeechaadha UK German Itaalii wantoota akkasii dabalatee viizaa USA gaafii yeroo ammaa hedduminaan namni hedduun inboxiif akkasuma kallattiidhaan gaafachaa jiranidha jechaadha kana kan mul'isu jechaadha viizaa USA haa ta'u kan Kanaadaa haa ta'u kan Awustiraaliyaa haa ta'u kan Eurooppaa haa ta'u mallaqa hedduu dhangalaasanii jechaadha tarii si milkaa'uu danda'a tarii si milkaa'uu dhabuu danda'a jechaadha kana mannaa dhaloonni kun yoo danda'ame biyya isaa keessatti barnoota ogummaa barateetiin barnoota keessaa digital marketing har'an tanatti addunyaa micciiree qabaa jiru kana ji'a ja'a barate waggaa tokko barate waggaa lama barate mallaqa saniin amma danda'ameen online irratti waa dalagachuu yeroo danda'u kanatti Kanaadaadhaaf waggaa tokko keessatti yookaan waggaa lamaan booda kan dhufuu danda'u yookaan mootu haalli ittiin immigrantii yookaan mootu haalli scholarship haa ta'u kallattii adda addaatiin biyyoonni kun ittiin nama fudhatu heerri isaanii biyya kam keessattuu yeroodhaa yerootti jijjiiramuu danda'a heerri baqataa irratti kallattii adda addaatiin jijjiiramuu danda'a kana hundaa xiinsammuu keessa galchuu osoo qabnu namoonni hedduun caluma jedhee taa'ee viizaan Kanaadaa jira viizaan Awurooppaa jira Awustiraaliyaa jira yoo kan jedhu taate fiichariin dhaloota keenyaa garam deemaa jira kan jedhu itti yaaduu danda'u qabna jechaadha gaafiileen kun ammoo akka malee marsaalee hawaasummaa irratti heddummachaa jiranii kanaaf immoo furmaanni maal kan jedhu hayyoonni waa'ee kanaa isaan ilaallatu biyyoota adda addaa keessa jiran dhugaa jirtu dhaloota dhufu kanaaf gadi baanii dubbachuu qaban jechaadha nutis biyyoota adda addaa warroonni jirru dhugaa jirtu dhaabbanne dubbachuu danda'u qabna jaalannus jibbinus har'an tanatti biyyoonni hedduun isaanii walitti gaarreeffannaa keessa galanii jiranii waraana dinagdee keessa galanii jiranii dorgommii dinagdee keessa galanii jiranii dorgommii anatu caalaa fi teeknooloojii kiyyatu caalaa keessa galanii jiranii nuti hoo dhaloonni har'aa dhuguma dubbachuudhaaf teeknooloojii kana keessa dorgommii qabnaa kan jedhu barnootaan bakka san jirraa kan jedhu biyya san yoo deemne hojii akkamii dalayna kan jedhu sammuu keessa galchuu danda'u qabna jechaadha humnaan dalagawette teeknooloojiin hedduun hojiilee humnaa hedduu isaanii jijjiiree dhufee jira jechaadha akka durii san biyyoonni hedduun hojii humnaatiin nama furachaa jiran jechaadha barnootaan dandeettiidhaan ogummaadhaan kallattii adda addaatiin fudhataa jiran jechaadha gaafiileen akkasii kun heddummachuurraa osoo gadi bu'anii hedduun isaa namatti tola jechaadha itti aansuudhaan immootu namoonni hedduun mallaqa nyaatamnee jira mallaqa dhabnee jira garuu akka itti namoota sanillee saaxilu nutti ulfaatee jira dhaloonni keenya kan biraan namoonni biroo akka irraa barnoota argataniif pilis waan kanarraa dubbadhaa kan jedhanis jiranii inumaayyuu namni wayii viizaa siif erganaan jedhee yookaan piroosasii siif jalqaba jedhee qarshii narraa fudhatee yeroo hedduu namni bilbilaaf yeroo bilbiluuf bilbila hin kaasaa eeggadhu erganaan jechuu jalqabee waggaa lama caaluuf deemaa jira kanaaf dhalattoonni ilmaan Oromoodhaa akka namoota akkasiitiin hin gowwoomfanne dhaloonni har'aa akka hin gowwoomfanne jechuudha yaadda barsanii jiranii itti aansuudhaan immootu haaluma wal fakkaatuun qabxii wal fakkaatudha qarshii erga narraa fudhateen booda immoo jedha namni biraas jechaadha qarshii erga narraa fudhate booda bilbilumaa na jalaa hin kaasu rakkoo guddaa keessa jira kanaaf ummanni Oromoodhaa rakkoo keessoo kennaa kana jabeessinee gabbaanee dubbachuu danda'u qabna kan jedhu sagantaa keenya irratti qopheessinee jirra ani immoo qopheessaa sagantichaa falmataa Roorooti qophiin keenya gara fuulduraatti akka isin bira ga'uuf namoonni yaada qabdan mudannoolee akkasii qabdan gara keessaatiin nu barreessuu dandeessanii lakkoofsa bilbilaa keenyaan nu dubbisuu dandeessan telegiraam madda walaabuutti injoo jechuudhaan akkasuma gara feesbuuka keenyaatiin nu hordofuu dandeessanii qopheessee kan isin biraan ga'e gara foddaa madda walaabuu miidiyaatiin an falmataa Roorooti warroonni kallattiilee adda addaatiin nu dhaggeeffachaa